duraanii obbo Mallas Zeenaawiif godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan magaalaa Ijaajjiitti dhaabbatee ture tokkummaa jiraattotaa fi qeerroowwan aanichaan taasisaniin gara paarkii yaadannoo wareegamtoota ilmaan Oromoo aanaa Iluu Galaanitti jijjiiramee jedhu jiraattonni magaalaa kanarraa dubbisne. Maqaa fi suuraan wareegamtoota ilmaan Oromoo maxxansine kunneen warreen dhiiga isaaniidhaan seenaa barreessanidha. Yoomiyyuu isaan kabajna yaadannas jedhaniiru. Jiraataa magaalaa kanaa dubbisne waan qindeessine qabna. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan magaalaa Ijaajjiirraa dubbisne paarkiin yaadannoo ministeera biyyattii duraanii obbo Mallas Zeenaawiif moggaafamee ture gara paarkii yaadannoo wareegamtoota ilmaan Oromoo aanaa Iluu Galaanitti jijjiirree jirra jechuudhaan OMN'if himani. Paarkii Mallas Zeenaawii kan jedhu yookaan maqaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii kan ture kan dhaabbatee ture jiraattonni magaalaa fi qeerroo waliin ta'uudhaan paarkii kana diiganii wareegamtootaaf yaadannoo akka kanarra dhaqanii dhaabaniitu jiru. Wanti jiru kana fakkaata. Waanuma kana wareegamtoonni achirra turan immoo suuraan jaraallee irratti maxxanfamee namoota kumaatamaan lakkaa'amantu bakka kanarratti argamee daawwateera wanta kana. Yaadannoo yookiis immoo bakka isin keessan kanarratti namoota meeqatu suuraan isaanii maxxane jarreen kunoo yoomii hanga yoomiitti warra wareegamanidha. Maqaa isaaniillee otoo wal qabsiistanii naaf haasoftame akka namaaf galuu danda'utti. Suuraan achirra jiru sun suuraa namoota ja'aatidha. Guyyaan yeroo wareegamni jaraa immoo namoota magaalaa sana keessatti kan mijataan yookaan immoo adda durummaadhaan beekaman kan mootummaadhaan ajjeefaman kan ta'an bara 1997 dura irraa kaasee hanga amma 2016 yookaan immoo ammaatti amma bara 2018 ga'uu ka'u kanaatitti yookaan 17 kanaa wanta jiran hundumaa kan of keessatti qabate ja'aan sun jechaadha. Ja'a qofatu magaalaa kana keessatti ajjeefame jechuudha. Osoo hin taane keessaatii warra ijoo jedhamanii beekaman fakkeenyaaf Bari'uu Shibbiruu Isaan jedhamu kun barataa elementarii kan ture barataa isaan dhahamee du'e jechaadha. Irraa wareegame akkasumas kan baay'ee immoo yeroo hedduu yaadatamee kan maqaan isaa Ahmad Adam yookaan immoo Amuyyee jedhamu filannoo bara 1997 dura wareegame ture. Wanni sun illee chaanaalii garaagaraadhaan gara sanatti 97tti dabarsamaa ture. Yeroo itti abbaa fi boloota Amuyyee kanallee qabanii jirri gaafataa turantu ture. Warri ejensiin TPLF isaan dhufanii kaameeraa qabatanii caafuu kan ajjeese warra kallattoota jirina inni of waamanii paartii Dr. Mararaa Faati jedhiifi haasa'ii jedhanii abbaa fi bulaallee akka jarri dirqisiisnaa jedhanii waan keessan isinii boona garuu abbaan ichuudhaan kaayyoo mucaan kun irratti wareegame yaadu sobaan hin nyaatu. Kaayyoo bilisummaa saba isaaniif kan aanaa keenya keessatti aarsaa sirriif wareegama lubbuu kaffalan isaan kana warreen amma suura isaanii maxxansinedha jechuun illee ibsaniiru. Naannoo keenyatti namoonni qabsoo Oromoo keessatti wareegaman hedduudha. Warreen kun garuu jiraattota naannoo keenyaa biratti ejjennoo fi kutannoo cimaa qabaachuudhaan qabsaa'ota isaan beeknuu fi yoomiyyuu sammuu tokko tokko keenya keessaa hin dagatamnee fi siidaa yaadannoo haalotaan hin sochoone qabu jechuudhaanis dubbataniiru. Sirna eebba paarkii kanarratti qaamota bulchiinsaa, hojjettoota mootummaa fi miti mootummaa akkasumas hawaasni naannoo bal'inaan kan qooda fudhatan ta'uun isaanii immoo eebba paarkii yaadannoo wareegamtoota ilmaan Oromoo aanaa Iluu Galaan kanaaf miidhagina addaa kan kennedha jechuunis OMN'if eeraniiru. Wanti kun gaafa dhaabbatutti bulchiinsa magaalaa Ijaajjii inni nageenyaa magaalaa kana keessatti argaman hojjettoonni mootummaa, hojjettoonni baankii garaagaraa, hojjettoonni teelee, kanneen daldalaa hundumtuu kan irratti hirmaatanii ba'anii wanta kana daawwatanii dhaabuu kana keessatti jedhee kan qaban yoo ta'u keessattuu garuu qeerroon magaalaa Ijaajjii keessa jiru qeerroon Iluu Galaan wal gurmeessee kanneen biyya keessatti deemaa jiru waliin wal qabatee sochii gochaa jiru harka keessaa qabaachuu fi ga'ee guddaa kan fudhatu qeerroo magaalaa Ijaajjiitidha. Garuu guutummaa guututti miirri bakka sanarra ture yaa'anii bahanii akka kanatti deemanii jedhan namoonni garaagaraa miira garaagaraa warreen boo'antu jiru warreen immoo qabsoo keenya haala kamiin itti gufsiisnaa jedhanii maree gaggeessantu jiru. Garuu inni rakkoon kamiyyuu karaa bulchiinsaa fi karaa waajiraa garaagaraatiin qaqqabe hin jiru. Ministeera muummee biyyattii duraanii kan ta'ani obbo Mallas Zeenaawii paarkii isaanii ture iddoon kun amma immoo gara paarkii yaadannoo wareegamtoota ilmaan Oromoo kan jedhutti jirtanii ergamniif yookiin kaayyoonsaa maalidha jechuun
taanaan waan ministeerri muummee duraanii godhan sanatti gammachuu hin qabnu moo maal bakka buusuudhaaf akka aanaa Iluu Galaan magaalaa Ijaajjiitti kan isin murtoo kanarra geessani? Wanti bakka sanarra nuti geessinee paartii mallattoo diigamee akka paartiilee wareegamtoota keenyaa sanatti dhaabatu kan goonee kaayyoo gadi calqaba fidanii paartii mallattoo jedhanii dhaaban kanatti uummanni Oromoo yeroo magaalaa Ijaajjii qofa kan ta'e uummanni Oromoo kamiyyuu gammachuu akka irratti hin qabne ibsuudhaa fi akkasumas immoo mallattoo Zeenaawii osoo hin ta'in goota keenya jechaan warreen dantaa Oromiyaa tiksuudhaaf dantaa uummata Oromoo tiksuudhaaf jecha qeerroon irraa wareegamanii gara kanaa yaadannoos gidaan yaadannoos tappellaa yaadannoos kan ta'uuf malee mallattoo miitii ilaalchise mallata immoo gochaa mallattoo irratti xaxaa deemee kana duras xaxaa ture osoo inni aangoorra jirus wareegamtoonni nurraa wareegaman waan jiran nuuf mallattoo Zeenaawii gootaniitii diinadha. Siidaan isaa naannaa Oromiyaa kanitti paartiin maqaa mallattoo jedhu taa'uu hin qabu kan jedhu saamsa dabarsinaa ilaalcha kanaanidha sitanniiti bakka sanatti dhaqnee bakka biraatti iyyuu osoo dhaabuu dandeenyu. Namni dubbisne kun gara dhumaarratti siidaan obbo Mallas Zeenaawiif kutaalee Oromiyaa bal'oo keessa ijaajjanis guutummaan guutuutti kaafamuudhaan barbadaa'anii iddoon sun siidaa wareegamtoota ilmaan Oromoo ta'uudhaan yaadatamuu qabu jechuunis waamicha Oromummaa isaanii dhiyeessanii jiru. Gochaan garaa jabeenyummaa Oromummaa keenyaaf kaleessas ta'e har'a nurratti ga'aa jiruuf godaannisnii fi eelaan obbo Mallas Zeenaawiin nurraan kaanii darban yoomiyyuu kan hin dagatamne ta'uu isaallee jiraataan godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan magaalaa Ijaajjii OMN'if himaniiru. Shirrii mootummaa wayyaanee hawaasa harka qullaa jiru meeshaa waraanaa qabdan hiikkadhaa jechuun jiraattota doorsaa jiru itti fufee jiraachuun ibsame. Gochaan akkasii kun kan mudate jiraattota godina Harargee aanaa miidhagaa lolaa irratti ta'us odeeffannoon aanaa kanarraa arganne ni mul'isa. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Waggaa tokko oliif lolaa humna addaa poolisii naannoo Somaalee keessummeessaa kan turte godina Harargee Bahaatti aanaan miidhagaa lolaa dhiheenna kana xiqqoo nagaaf tasgabbii waan argatte fakkaatti. Gurmaa'ina jiraattota poolisii aanichaa fi dargaggoota Oromootiin aanaan kun akka nagaa waaraa argattu taasifamte. Hawaasni waggaa tokko oliif nagaa dheebotaa ture. Humna hidhate kanaan alaamanni isaanii goolamaa turuusii walirratti hirkachuun lola kan ofirraa dhoorguun kan isaan as gahan. Kun kanaan osoo jiru karaa qaxxaamuraa ta'een loltoonni federaalaa wayyaaneen masakaman shira adda addaa xaxuurraa duubatti hin deebine. Haaluma kanaan meeshaa waraanaa konkolaataa hedduutti fe'uun hidhattoota bulchiinsa naannoo Somaalee irraa hiikne jechuun hafarfamaa jiran. Kana fakkeessanii asii fa'achi burraaquun isaanii tooftaa jiraattota aanaa miidhagaa lolaa fi poolisii aanichaa irraa meeshaa waraanaa hiikan fakkaata kan jedhan nama nuti dubbifneedha. Kanaafiyaan dhiyeenya kana qawwee hedduu wasiinas ta'uudhaan Somaalee irraa hin fiigee akka waan diraamaa dalaguu fakkeessuuf haraa harkan oofuu ture torban dabre keessa akkas dhiyeessi uummata Oromoo irraa waan hiikuu muna fakkaata. Akka namni kun dubbatanitti kanaan duras ta'e ammas poolisii Oromiyaa fi korri bittinneessaan aanaa isaanii keessan turre. Poolisii aanichaa qofatu hawaasa waliin ta'uudhaan nageenya isaanii tiksaa jiran. Aanaa isaanii keessatti ammaaf nageenyi waaraan waan mul'ate haa fakkaatu malee gara fuula duraatti weerartoota abdii illee waan amannuu miti jedhan. Meeshaan hiikamee jira akkasumas poolisiin naannoo Oromiyaa naannawa keessan san jiru moo achii kaafamanii jiru? Poolisiin naannoo Oromiyaa aanaalee akkama jibbisiisa akka qumbii madafaarraa haalitti korbittinneessan ture eega seebeedha. As duraanuu poolisiin korbittinneessan hin turre poolisiin idilee jira poolisiin idileen nama jirti akkuma duraanii jirti. Aanaalee Baabbilee fi Faadis kan daangessu naannawa Erer irratti birmannaa bulchiinsa aanaa miidhagaa lolaatiin humna addaa poolisii naannoo Somaalee irraa meeshaan waraanaa hiikamuu isaanii nutti himan. Haa ta'u malee loltoonni federaalaa bulchaa aanaa miidhagaa lolaa doorsisaa jiraachuu dubbataniiru. Sanuma fakkaata. Ammaa ifatti ammaan dura yeroo Erer keessa poolisiin addaa naannoo Somaalee kun haafamtu qawween sadii irraa hiikamtee turte biyyi poolisii irraa loltoota aanaa miidhagaa lolaatiin uummata aanaa miidhagaa lolaatiin dirmannaa gahee yeroo uummata aanaa miidhagaatiin qawween sadii hiikamte misiraaqii jirraa dangolanii bulchaa aanaa miidhagaa lolaa Abdallaa Baharitti qawwee san fidii jechaanii ture. Fiduu foottaa narraa fuudhaa jeen akkasitti misiraaqii sodaachaa Maqaa meeshaa waraanaa hiikkachiisu jedhuun shira ammaan kana xaxamaa jiru kanaaf jiraattonni aanichaa gurra itti kennu akka hin qabne illee dhaamanii jiru.
Akka qotee bultoonnis ta'e yookaan jiraattonni naannawa sanii meeshaa waraanaa qaban akka irraa hin hiikamnee fi akkasumas poolisii Oromiyaa irraallee akka meeshaa waraanaa hin hiikne loltoonni federaalaa akkas akka hin raawwannee fi uummanni maal gochuu qabaa dursee maaltu isaan irraa eegama poolisii Oromiyaatii fi jiraattota naannawa sanii irra. Guutumaa guutuutti uummanni ni hiikkatu abadan ni hiikkatu uummanni yaada hiikkachuu irra hin jiru poolisiin Oromiyaatii yaada hiikkachuu irra hin jirtu kanaaf waa takka uummanni ni hiikkatu waan hiikkachuu hin qabu ni hidhata malee uummanni Oromoo. Mooraa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti bara barnootaa 2017-18 kanatti barattoota 12,000 galmaa'anii barnoota isaanii eegalan keessaa yeroo ammaa lakkoofsi barattootaa walakkaan gadi bu'uusaa odeeffannoon arganne ni mul'isa. Sababni barattoonni mooraa yuunivarsiitichaa gadi lakkisanii fi dhiibbaa humnoota waraana wayyaaneen ta'uusaas barataa fi barsiisaan yuunivarsiitii kanarraa dubbisne OMN'tti himaniiru. Bal'ina qabna. Barataan yuunivarsiitii Bulee Horaarraa dubbisne mooraa isaanii keessatti bara barnootaa 2017-2018 kanatti sirni baruuf barsiisuu sirnaan gaggeeffamaatti kan hin jirre ta'uusaa dubbata. Dhiibbaa mooraa kana keessa jiru waan adda taasisu barnoonni dhaabbachuu isaa qofa osoo hin taane barattoonni hedduun mooraa gadi lakkisuudhaan gara maatii isaaniitti galuu fi doormii barattoota kanneeniitti immoo humnoonni waraanaa galuu isaaniidha jechuun OMN'if himeera. Barattoonni maaliif barnoota dhiistu? Barnoota dhiisuun rakkoo mudate furuu ni danda'a laata jennes barataa mooraa kanaa keessaa ba'uudhaan fira isaa bira qubatee jiru kanas gaafannee turre. Innis wayitaa nuuf deebise barnoonni furtuu waan hundumaa ta'uusaatti hundumti keenyayyuu ni amanna. Sababni barnoota dhiisuu keenyaa inni guddaan garuu dhiibbaa humnoonni waraana mootummaa wayyaanee mooraa seenuudhaan nuratti geessisaa jirantu murtoo kana irra nu geesse jechuudhaanis dubbateera. waggaa baranaa keessa bara 2010 kaasee waraanni kan dirgidbii sana keessa hin jirre amma seenne mooraa sana keessa jiraachaa jira. Isa booda immoo halkan doormiirra deddeemee baarree tokkotaa ollitaa miilkaardii gaafataa ijoolleen Oromoo afaan Amaaraa warri hin beekne jechuudha. Barsiisaa afaan Amaaraa warra haasa'an ittiin bu'u darbee immoo ijoolletti jireetiin bukkee jirra. Waraanni si faana jiru hin sodaatinaa miti isinii dhaabbanna keessa jedhanii ijoollee Oromoo akkanatti doorsi ijoolleen Oromoo kanaaf jettee yaatee guyyaa tokko baarrii jala bulanii akkasuma baarrii balbalaa kaampaafichaa balbala bulanii waan gaafatanii sana mooraa gadhiisanii yaani amma gara maatii galee jira jechuudha barataan Oromoo hundi. Harki caalaan baqatee mana jira jechuudha. Ijoollee gidduu kana keessa jiran keessaa ijoolleen 12,000 barataa hundi walitti qabanii achi keessa amma baay'atee kumii hin caaltu jechuudha kan jiru. Walakkaan galee maatii isaa bukkee jiran. Akka qajeelfama idil addunyaattis ta'e imaammata sirna barnootaa biyyattiitti yoo ilaalle dhaabbileen barnootaa sadarkaa gadiidhaa kaasanii hanga sadarkaa olaanaatti dhiibbaa siyaasaa fi ilaalcha amantii kamirraayyuu bilisa ta'uu osoo qabanii yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti garuu faallaa isaa kanatu taajjabaatti jirra kan jedhu barataan mooraa kanaa haalli yeroo ammaa mooraa kana keessa jiru yaaddessaa ta'uu isaallee odeeffannoon qaba jechuun ibseera. Tibba darbee barattoonni mooraa keenyaa gaaffii dhiyeessaatti turre pirezidaantii yuunivarsiitichaa kan turan Dr. Abdul Qaadir aangoo irraa kaafamuu qabu kan jedhu ture. Amma isaan aangoo irraa kaafamanis jijjiiramni argine hin jiru. Sirni baruuf barsiisuus akkuma dhaabbatetti jira jechuun dubbateera. Iddoo gaafa dandeetii hundumtuu taa'ee barataan amma amman gaafata ture irra kan turanii kan duraanii jettee Abdulqaadir kan jedhaman isaan achirra ta'anii caalaa kan jedhaman amma dhufanii achirra ta'anii pirezidaantiin isaanuma barattoonni gaafa baarrii bukkeetti walgahii ta'anii gaafa gaafatanii yeroo dhufanii bakka yookiin baarrii banii qeerroo kana barataa as keessa jiru gachi yookiin baarrii banii waraana as keessa jiru yaasii jedhanii sababa barattoonni yeroo gaafatanii gachii sababa godhatanii dhaqee abbootii gadaa fidee akka gaafatanii jedhee ijoolleen immoo abbootii gadaa jena kala jechuun dandeenye jechuudha. Isanii yaa'anii kanumaan bakka amma beeku gabaasee birrii barataan tokko birrii 300 yoo bule arraaboree darbe immoo gara birrii 600 gara 1,000 galmaa'ee akka baratu isa boodayyuu immoo biroo buutee akka galu barataan Oromoo jechuudha. Kanaan murtaa'eera. Kaffaltii kanaa maalidha jechuun kaffaltiin isin gaafatamtan kun maaliif barbaachise? Kaffaltiin kun inni barbaachisee fi biyya kaleessaa tola galmaa turani barattoon warra sittaman jechuudha. Ijoollee maati jiree gambeellaa warra dabuubiyaatti jiru turani isaan tola galmaa turani. Ijoollee Oromoo biyya galanii waan jiraniif ijoollee barumsa dhiisanii biyyatti galan kana miidhuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf amma godaman amma Wallaggaatti lamma lixa Wallaggaatti isaan fageenyaaf galee waan jiruuf hanga danda'e barataan kun biyyaa jedhame kana gidduutti
bulee waraabin godina gujii lixaa kana ga'uu sababa dandeenye jecha muraasa kennanii biyyaa lama gidduutti barataan ga'uu danda'u naaf jecha immoo deebi'ee bakka birri 300 jaalte akkalee barachuu qaba barataan kanaan galmaa jedhee gara akkasii baalameera jechuudha inni dabalaa deema guyyaan taa'uudhaan dabalaa deema robo guyyaan barachaa deemu kaltiinni kaffalee galmaa dabalaa deema haala neessatti baasanii jedhamu infoormeeshinii achiraan uleera. Durumaa boqonnaa semisteeraas ture moo maaliif barattoonni kan mooraa keessaa ba'an moo sirni baruuf barsiisuu dhaabbate naani ba'aniiru isa kana tarii ifanuun gootaa laata? Barataan kan inni ta'e akka waraanni gibbii kana keessaa ba'uuti waraanaa wajjin barachuu hin dandeenye. Waraanni guyyaa yoo nagaa ta'e halkanni dhiyoorsisa. Kanaafuu waraanaa wajjin barachuu hin dandeenye. Barnoota keenya barachuu dandeenye waan ta'eef hanga waraanni as keessaa gadi ba'utti barannuu jedhanii gadhiisan. Achi keessatti ijoollee uummati jire uummati gambeellaa gabbuu fi mirga guutuu qabu. Waraanni gama isaanii jira gama isaanii jiranii waraana jala fakkaatanii ijoollee Oromoo miidhuu barbaadu. Achi keessatti ijoollee Oromoo fi ijoollee Amaaraa wal faana jira. Wal faana jibbamu keessumaa yommuu kan ijoollee Oromoo immoo. Egaa isin akka barattoota mooraa sanaatti gaaffii keessan jabduu kan ture pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dooktar Abdul Qaadir akka gadhiisu gaafachaa ture. Rakkoon keessan hin furamne jechuudha gammaa jijjiiramni pireezidaantii ta'u. Ammayyuu yoo pireezidaantii jijjiirame iyyuu waraane rakkoo guddaan barataanii mooraa waraanaa keessaa fi barataanii waliin deemu. Inni meeshaa waraanaa fi inni biriif daftari sababa waliin deemnee barataa fi meeshaa waraanaa jine waraanni dhaqee naannoo Sumaalee taa'uu qaba malee karaa Sudaan Gaambiyyarraa kanamaa jiru keessa taa'ee barataa fi waraanni wal faana jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu furmaanni xiqqoo waan wal caalayyuu qabu jechuudha. Barataan kan inni ittiin barreessu biriidha irsaasiidha kana fayyadama malee barataan ittiin barreessu. Kanaafuu waraanni achirraa waan eegamu qabu. Waraanni ta'ee barataan ol deebi'ee nagaan hin barate. Kanaafuu pireezidaantii jijjiirame iyyuu waraana baasuu eeggal dandeenye maal wal caalareessa jiraatu jechuudha. Odeeffannoo barataan kun jedhu bu'uura taasifachuun barsiisaa mooraa kanaa wayitaa dubbisnetti dhiibbaan barattoota Oromoo irratti ga'aa jiru ulfaataa ta'uusaa himuudhaan gaaffii nuyi akka barsiisotaatti gaafachaa jirruufis bulchiinsi yuunivarsiitichaas ta'e ministeerri barnootaa deebii quubsaaf amansiisaa nuuf deebisaatti hin jiru. Kun immoo isaan gidduu iyyuu walii galtee fi kutannoon wal fakkaatu kan hin jirre ta'uusaa mul'isa jechuudhaanis komataniiru. Haalli mooraa keenya keessa jiru sababii jeequmsaa irraa kan ka'eetiin amma already barattoonni Oromoo gibbii gadhiisanii ba'anii turanii isaan ba'an sana ammoo beeksisa baasanii yeroo kanatti deemtanii akka galmooftan jedhanii turanii garuu ijoollonni dhufuu waan hin dandeenyeef amma barattoota tokko isaanii qarshii 300 irraa fuudhanii guyyaa irraa eegalanii kan galmeessuu eegalanii turan sanumaan iyyuu guyyaa kaleessaan ofii kootii qaamaan argamee galmee sana irratti hirmaadheen ture garuu humna waraanaati itti nama butanii ofii isaanii dabareedhaan galanii kuppoonii waraqaa takka barattoota illee humnaan dullaadhaan doorsisaa kan isaan hiriirsanii fi warreen barattoota humnaan olitti wanni jechaa kan turan jechuudha. Sababii sanarraati kan ka'e amma barattoonni guutummaa guutuutti kilaasii illee hordofuutti hin jiranii warri galanii illee ganaa deebi'uutti hin jiranii akka manaajimentiin yuunivarsiitii sana baasee jirutti immoo guyyaa boruutii booddee barattoota dhufan yookaan immoo barattoota mooraatii ala ba'anii jiran kan illee summeessuu hin dandeenyu walumaa galatti isaaniin withdraw yookaan immoo completely akkuma isaan mooraa gadhiisan taasisnaa kan jedhu ejjennoo akkasiitu ba'ee jira guyyaa kaleessaa manaajimentiin mariirra turanii irra waareen duuba kanallee dipaartimentii hedduutaa fi akkanuma faakaalitii warreen jiran illee mariidhaaf walitti qabanii turani maalirra akka ga'ame illee hanqabatamaatti beekuudhaa yoon baadhu haalli mooraa keenya keessa jiru guutummaa guutuutti waan akkasiirra jira. Haa ta'u egaa barattoonni komachaatti kan jirani sirni baruuf barsiisuu bara barnootaa 2017 2018 jechuun akka lakkoofsa biyya sanaatti bara 2010 kanatti guutummaatti hin jiruudha kan isaan jechaatti jiran. Egaa haala kanaan egaa yuunivarsiitiin maal yaadaa jira? Ministeerri barnootaa dhimma kanarratti waan ibsa kenne qabaa laata? Ministeerri barnootaa kanaan dura nunillee gaaffii gaafannee turre irratti mari'annee guyyaa barnootaa ni daballaa kan jedhudha. Deebiin isaan nuu kennan garuu akka manaajimentii yuunivarsiitiitti immoo gaaffii yeroo gaafannu gonkumaa guyyaa reejistaraalli qabatee jiru irratti yeroo barnootaa dabaluu hin dandeenye jechuudha. Hagammaatti guyyaa reejistara torbee lama already faayinaalii kan hafeeru amma akka sagantaa reejistaraalli gibbii sanaa qabatee jirutti kanuma irratti ammallee ijoollee faayinaalii akka isaan qoramanii fi dhiibbaan taasifamaa jiru gama kanaatiin akkasumatti barsiisonnis yeroo adda addaa wal gahii teessee teenyee waan kana irratti gaaffii gaafachaa turre guyyaan haa dabalamu kan jedhu garuu ejjennoon isaan qabatanii jiran hagammaatti gonkumaan dabaluu hin dandeenyu guyyaa reejistaraalli qabatee jiru akkuma jiruttidha waan ta'eef hin dabalamu abbaa barate barsiisna abbaa barachuudhaa baate immoo mooraa gadhiisee akka inni bahu goonaa jedhan fakkeenyaaf guyyaa
irraa kanallee amma ijoollonni baay'een kilaasii galuudhaaf yaalanii turanii garuu sanumayyuu warra waraqaa kuppoonii wayii kennanii turani kuppoonii sana doormiitti warra gatanii ba'an akkanumallee sababii baay'ina ijoollee irraa kan ka'e yookaanis immoo dabaree argachuu dhabuu irraa kan ka'e kuppoonii sana osoo hin argisiisa warreen hafan otuma isaan kilaasii jiranii poolisii humna waraanaatu dhaqee kilaasiidhaa isaan baasa waraqatti amma hin qabnetti hin galtanii jedhee darbee kaaffeellee akka isaan hin nyaanneef horreedii guyyaa sadaffaadha kaaffeen barattoota irratti erga cufameeti barattoonni kaaffeef fayyadamuutiin jiranii warreen kaaffee ta'anii illee qarshii isaaniitiin nyaatan illee horreedii isaan illee amma humna waraanaatu kuppoonii sana yoo qabaatan malee gibbii yookaan mooraa sana keessatti qarshii isaaniitiin bitatanii illee akka hin nyaanne gochuutti jiru jechuudha. Kompiliitilii halli baruuf barsiisuu baay'ee gaaffii keessa hundumayyuu galchee jirudhaan dhuunfaatti hin jiru dhaabbateera gonkumaa. Haa ta'u guddaa galatooma barsiisaan yuunivarsiitii Bulee Horaa haala qabatama mooraa sana keessa jiru irratti ibsanuuf kennitaniif. Maal akkoon qabu galatoomaa isin illee fudhachuu keessaniidhaaf. Baqattoonni Oromoo Jibuutii keessa jiraatan torban darbe irraa eegalee magaalaa keessaa qabamnee gara mana hidhaa nagaditti uguramaa jirra jechuudhaan dubbatanii kanneen daandii magaalaa gubbaatti hojjechuudhaan jireenya isaanii mo'achuuf carraaqaa turanis yaaddoo jabduu keessa seenuu isaanii OMN'tti himaniiru. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Namni tokko jireenyi itti hammaatu malee biyya isaarraan baqatu akaakuuwwan namoonni biyya isaanii irratti baqatan hedduudha. Akka fakkeenyaatti hongee uumameen beelli biyyattii haguugu, diinagdeen biyyattii burkutaa'uu fi dhiibbaan siyaasaa itti jabaachuun bu'uura baqattootaa ta'uudhaan beekama. Baqattoota Oromoo biyya Jibuutii keessa jiraatanis rakkoolee asii oliitti tarreeffamantu biyya isaanii irraa isaan baase. Erga Jibuutiitti baqatanii booda kan isaan simataa jirus rakkoolee jajjabduudha. Torban darbe irraa eegalee namoonni waraqaa heeyyama jireenya biyyattii keessa ittiin jiraatan hin qabne qabamanii hidhamaa jiran. Guyyaa kun amma gaafa dengada gaafa saasaa gaafa arbaa gaafa roobii guyyaa hunda qabamu jire. Maali sababaan hidhamiinsa keessanii kun akkasumas haga ammaatti namoota meeqatu hidhame? Hanga siin agaruu magaalaa keessan dalagaa deemee magaalaa keessa olii gad deemanii guuranii makiinaa fe'anii guyyaa hunda una uuruu jiran. Akka isaan jedhanitti manni hidhaa haala gaddisiisaa ta'een baqattoonni Oromoo itti ugguramanii rakkataa jiran Nagad jedhama. Manni hidhaa Nagad akkaan oowwaa ture. Lakkoofsi hidhamtoota hedduu ta'uurraan kan ka'e nyaata gahaa fi bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuun qaama rakkoo isaan mudataa jirudha. Eessatti hidhamaa jiran namoonni qabaman kun? Bakka uummanni isaanii sabiyyaanii nagaa jengisan magaalaa bakka jaansan. Maali sababaan hidhamiinsa baqattoota kanaa? Waanta namni beekaman jechuun boosuma bakka taa'u jiruudha Oriyaa dhufanii qabanii si fuudhan malee harmarra deemumaa fi bakka irra hedduu yoo waamu fayyadu darbu jiraate yoo kophee akka waan as kubilaa fa'uma seewwanitti bakka nama siin jiran malee bakka waa sababaadha kan ta'u yoo dhufanii waraqaa si qabdaa hin jiru waraqaan qabu yennaan si fuudhu qofa. Baqattoonni Oromoo Jibuutii keessa jiraatan hedduun isaanii gargaarsa hin qaban daandii magaalattii gubbaatti hojii humnaa hojjechuudhaan kan isaan uf jiraachisan. Torban darbeerraa eegalee ukkaanfamanii hidhamuun kan wal qabate haalli jireenya isaanii wayitti ammaa akkaan yaaddeessaa ta'uu dubbatan. Erga akkas ta'e haala kanaan akkamitti jiraachuun danda'ama? Wallahi yaaddeessaadha amma namoonni baay'een kan yaaddeessaa ta'uu warreen magaalaa keessa deemee walii gad deemee waa uffatee waa jiraachistuutu yoomiyaa waan akka foolii dalagatu malee namoonni moggaan dhuunfaadhaan mana namaa fa'aa kan dalagatan kanumaa miti garuu warri magaalaa keessa deemee deemu jiru biyyarraa nasiibu isaanii bobbanii galanii jechuudha. Akka namni kun jedhanitti namni tokko rakkatu malee biyya dhaloota isaa dhiisee hin baqatu. Irra jireessaan baqattoonni Oromoo dhiibbaa siyaasaa mootummaa wayyaanee irratti raawwatamaa jiruun kan isaan dhiibamanii bahan. Erga biyyaa baqatanii booda rakkoo dabalataattu isaan keessummeessaara jedhan. Baqattoonni Oromoo Jibuutii keessa jiraatan baroota dheeraaf rakkoo keessummeessaa turanis qaamni furmaata isaaniif kennu dhabamuun ammoo caalmaatti isaan yaaddessee jira. Keessumattuu erga mormiileen guutummaa Oromiyaatti geggeeffamee eegalee lakkoofsi baqattoota akkaan dabalaa dhufee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinni olaanaan baqattoota yookaan UNHCR gama isaatiin baqattoota Oromoo Jibuutii keessa jiraatan keessummeessuu akka hin dandeenyes baqattoonni kun himaniiru. Baqattoonni UNHCR jalatti galmaan dhimmi isaanii lafarraa harkifachuun waggaan waggaatti isaan kennaa jira. Kanarraan ammoo humnoota tikaa biyyattiin qabamanii hidhamuu fi gara biyya isaaniitti darbamuun carraa baqattoota Oromoo ta'ee mul'atee jira. Dhimmumaa walqabateen baqattoonni Oromoo biyya Sudaan magaalaa guddoo biyyattii Kaartum dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessa jiraachaatti jiran rakkoolee hawaasni dinagdee jabduuf saaxilamne jechuudhaan komatanii rakkoolee yeroo ammaa keessummeessaatti jiru kana keessaa akka baanuuf qaamni dhimmi ilaallatu hatattamaan nuuf birmachuu qaba jechuudhaan sagalee gadda isaanii OMN dhageessaniiru. Ajeen daawwattoota keenya oduu irraaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture oduu istiidiyoo Minisootaa isinitti himuun kan si waliin ture an itichaa guddataati sagantaalee OMN Pro waliin turtii gaarii.